Hojii kanaan maallaqa fidduu hin barbaadu. Jaalala dhugaamii ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko nama barsiisaa bashannansiisa kanan jedhe isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jecha sabiskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Jaalala dhugaamii ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Jaalalleewwan lamaan baay'ee wal jaallatanii tokkotu ture. Lamaan isaaniiyyuu barnoota isaanii baratanii xumuranii haa ta'uutii garuu hojii barbaacha irratti argamu. Kaayyoon isaanii hojii akka argannetti haadha manaaf abbaa manaa taanee mana tokko keessa waliin jiraannaa jedhanii yaadanis yeroon hojii argachuu isaanii garuu jalaa waan fagaateef jaalalli walirraa adda bahanii jiraachuu immoo waliin deemsisuu waan dideef yeroo booddee gaa'ela malee walitti dhufanii waliin jiraachuu jalqabanii. Kun egaa tasa jireenyi namatti fiddudha mitiiree yeroo lafa kanarra jiraatanitti waan hundumtuu akka fedha ofii waliif hin guutu. Sababa kanaaf jecha hojii argannes hojii argachuu baannes jaalalli keenyi sababa kanaatti addaan cituu hin qabu jedhanii jaalalleewwan kun lamaan mana tokko keessa waliin jiraachuu eegalanii. Jireenyas eegalanii gammachuu fi jaalalaan mana tokko keessa jiraachaa otoo jiranii haa ta'uutii garuu maallaqa argachuun hojjetanii fiduun lamaan isaaniittuu bu'aa bahii guddaa itti ta'e. Kanarraan jireenya isaanii kan itti cimsu immoo jaalalleen ishee dubaraa walitti dhufanii baatiiwwan muraasa booda ulfa ta'uu ishee gammachuudhaan abbaa manaatti ni himte. Abbaan manaan ishees baay'ee gammade. Haa ta'uutii garuu haalli amma itti jiraachaa jiraniyyuu baay'ee ulfaataa waan ta'eef daa'imni namni sadaffaan yootti dhufe akkamitti jiraannaa kan jedhu gaaffii guddaa itti uume. Akka carraa ta'e immoo hojii nan hojjedha hin hojjedhu jedhee sammuu isaa keessatti of mormaa jiru tokkotu ture. Hojiin kunis biyya hambaatti hojjetama. Haadha manaa isaatiin erga ati oduu na gammachiisu natti himtee anis oduu nama gammachiisu of biraatii qabaa. Jireenya keenya kan fooyyessu haala gaariin kan nu jiraachisu hojii gaarii argadheetiin jira. Haa ta'uutii garuu hojiin kun biyya hambaadha. Yeroo hangamiif akka inni na tursu hin beeku. Bilbilaan haasoodhaan akkuma durii keenya wal qunnamnaa. Jireenya keenya boriitiif wanta nu barbaachisu hojjechuuf hin murteesse malee hojii kana ergan argadhee baay'ee tureeraa amma garuu deemuun dirqama natti ta'a jedhee haadha manaa isaatti himaa. Haati manaansaa maalumayyuu yoo ta'e hojii inni biyyaa fagaatee hojjetu gonkumaa hin jaallanneeni. Lakki dhiisi nutti haafuu daa'imni keenyi nu waliin dhalatus hiyyummaamaan nu waliin haa jiraatu maali dhabuun nurratti jalqabee tarii rabbi jedhee immoo asumaayyuu hojii argachuu ni dandeessaa obsii jettee ni gaafatteeni. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan ni argita miti hojii barbaacha waggaa amma kana turre nyaannee dhuguu gatii mana kiraa kanfaluu dadhabuu sadarkaa ta'urra geenyeerraa amma garuu daa'imni keenya dhalatee jireenya kanatti kan dhufu yoo ta'e carraan boriif isa dhaqqabu akkuma nuti jiraannedha. Sababa kanaaf deemuun qaba jedhee uffata isaa yeroo sana walitti qabatee haadha manaatiin nagaatti jedhee maallaqa of harkaa qabu hunda isaa kennee fi gara hojii kanaatti deeme. Erga bakka hojii kanaa deemes guyyaa guyyaadhaan haadha manaa isaatiif bilbiluun maalirra geesse, maal nyaatte, maal dhugde jechuun ishee gaafata. Miindaa maallaqa argatullee kallachuma ergee fi haati manaansaa akka jajjabaattu taasisa. Isheen illee mana yaalaa deemuun fayyaa daa'ima ishee yeroo yerootti ilaalti. Haala kanaan ulfi gadameessa ishee keessa jiru baatii ja'anii guutaa. Haalli itti
abbaa manaan ishee bilbilu garuu guyyaa guyyaadhaan kan ture torbee lamaan bilbiluu fi eegalee yeroo isheen da'umsa jala geessu immoo cirumaa baatii lamaa oliif otoo hin bilbiliin ture. Maalidhaa abbaan manaan koo maal ta'ee rakkoo maaliitoo isa mudate jettee dhiphachuu mana jiraattu keessatti baay'ee boo'uu jalqabde. Daa'imni gadameessa ishee keessa jiru ilma dhiiraa ta'uullee bartee gammachuu kana abbaa manaa ishee beeksisuuf jettee bilbila isaa yeroo hedduu yaallaan ishii jalaa kaasuu dide. Hangam jaalalli warreen wal jaallatan gidduu jiraatus walirraa fageenyi garuu dhiibbaa guddaa qaba. Kaleessa namni guyyaa guyyaatiin yeroo yerootiin bilbilaafii ture. Baatiiwwan 6 erga lakkoofsisee booddee garuu torbeerraa gara baatiitti sanummoo yerooma bilbilamuufiiyyuu kaasuu ni dida. Nama kana maaltu mudate laata? Kanaan otoo jirtuu baatii 9ffaa geessee dhiphachaa otoo jiraattuu akka carraa ta'ee halkan otoo ciisaa jirtuu sagalee iyyaa fi dhukaasa guddaa dhageessi. Balbala otoon baniin dura karaa foddaa yeroo ilaaltu konkolaataawwan gubatan, mana barbadaa'an, daandii irratti namoota ajjeefaman ija isheen argitee daftee naatee wareertee foddaa sana deebistee maaloo yaa Waaqayyoo jarri dhufanii kuni anaanillee lubbuu koo balleessuufi jettee dhiphina guddaa keessa seentee otoo jirtuu sa'a kanatti ciniinsuun ishee itti dhufe. Kunis rakkoo gara biraatti ta'ee mana warra ollaa ishee jiru balbala rukutuun maaloo dafaatii mana yaalaa nageessaa ciniinsuun koo natti dhufeeraa jettee yeroo itti dubbattu maal jetta obboleettii koo sa'aatii kana mana yaalaa deemuu miti balbala tokko deemuunuu hin danda'amu. Magaalli keenyi waraana guddaa keessa jirti. Namoonni hedduun mana kanatti walitti qabamaniiru. Kottu qofaa kee mana sana keessa taa'uu keerra nutti dabalamiitii akka taanu taanaa jettee iseetti dubbatte. Yeroo kana isheenis tole jettee otoo ciniinsifachuu mana niitii sanaa namoota hedduu keessa jiranii keessa ciiste. Akka carraa kan Rabbi ishee gargaare namoota sana keessa dooktarri ni jira. Ciniinsifachuu ishee beekee jabaadhu hafuura guddaa of keessatti fudhadhu jedhee gargaareenii daa'ima kana deessiseenii. Akkuma dura isheetti himame ilma dhiiraa argatte. Kanaan utoo jiranii garuu waraanni ammayyuu magaala sana keessa waan jiruuf balballi isaan keessa jiranii namoota hedduu qabu waraanni itti seenaa. Akkuma seeniinis nam tokko akka hin dubbanne yoo dubbattan rasaasa kanaatiin lafa kanarraa isin balleessinaa calli jedhaa jedhanii wanta qaban hundumaa saamanii jalaa fudhatanii duwwaatti isaan hambisanii. Kana keessa otoo jiranii garuu haati mucaa reefu daa'ima deesse kuni namoota hidhatanii hataa jiran keessaa abbaa manaa ishee argite. Guyyaa deessee dhiigni irratti dhangala'aa jiru kana naasuu gara biraaf saaxilamte. Akka inni ishee hin beekneef fuula ishee uffataan haguuggattee of bira dabarsite. Edaa abbaan mucaa koo namichuma hattuu kanaayii hojiin argadhe jedhee kanaa edaa hojiin argatee anaanis abdiin taanetti nagatee qofaa koo na dhiisee kan deeme jettee garaas kutattee fi guyyoota muraasa booddee lolli magaala sana keessaa dhaabbatee yoo deebi'u akka isheen arganneef mana keessa jiraattu dhiistee daa'ima ishee qabattee gara magaala gara biraatti godaante. Erga sanaatii abbaan manaa ishee dhufee naannoo mana ishee duraa yeroo barbaadu homaa argachuu dadhabeenii namoota ishee beekan yeroo gaafatuunii magaala sana gadhiistee akka deemte itti himanii. Yeroo kana innis barbaadee gara magaala sanaa yeroo deemu argachuunii akka hin barbaanne maallaqaati bifa kanaatiin dhala namaatti rasaasa qabdee fiddee jireenya keenyaaf fiddu akka isheen fayyanne harkisaa qulqulluu akka hin taane kanaan booddeellee waliin jiraachuu akka hin feene jala murtee barreeffama barreessitee gara isaatti argite. Innis abdii kutatee duubatti deebi'ee gara jireenya jalqabee hidhatanii mana namaa gubuun qabeenya namaa hatuun namoota jiraatanitti dabalame. Har'as biyya keenya keessatti wantoonni ta'aa jiran kanaan kan wal fakkaatan bakka hedduu jiru. Waaqayyo warreen akkanaarraan waa eegu. Hanga yoonaatti dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yaada keessan komentii jalatti akka qooddan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawaa. Yeroo gaarii. Jaalala dhugaa mi'ooftu
wajjin dabarsine eegattanii taayya jaaltu